Lalgaluutu qullalleen kaantu faa lalgaluutu gara bichuu durii lalgaluutu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالوان سبا أورمو شفاتو بكجرتنتي نجايسني تياتو أكم بلتنين جاء ورغا قلقلاويس الدنيا خنا خيسة بكجرن جولي أورمو نيش أكم يقولتنين سنين جاء درسي وانين كاما نفتنيا روان أركدي جراتي وان سون سني فين قبي سني درتي خان مو أصلا نسيني في الدب سنة دروتي وانين جاو أبيوت خنا إديوتين باسيف دران واتاتين جاو ترى أبيوت خون إديوت تهجرة لبو ساتيس سباي ساتيس ولا جارتي ساتيس أو إلماني ساتيس خانو شماليس خجان مني كنا شوشي باسني فانمو شوتين باسيف ummata gartee raammoo gararraa hayaatullee firraan qabuun dandeenyeetu saba Oromoo kana gaggeessoo kan bulchuudhaaf tattaafata godhuu jiraniiti. Qeeroon itti haate isaa mana abbaa isaanii seenan abbaa hin qabani. Namni tokko abbaa sadi qabaachuun rakkina guddaadhaati. Ilmi zinaa kun ilmi barandaa keessatti ka guddate kun haraa keessatti ka guddate khadaadan sataka Oromooti ono garni beetan akan isiniin jee niftanyaan akkuma hattuuti hattu mana tokko guseenanii seentee okan tokko haa ta'u lama sadii haa ta'u han guseenanii waa hatan durso qooqa malee miila isaanii suutaanii deeman hugguu tokko dhaban akka jeeyina achi keessa utaalanii waa bakka cufaa gooda cufaa seenanii barbaadan. Hoti kokokau dagayan sare haa ta'u nama haa ta'u abbaa mana haa ta'u waan fedhe haa ta'u qoqa nama hoo dagayan achumatti gogogan blok tahan gogoganii waan godhuu fi akkamitti sossaanuu kana cufaa irraa jalaa bada. Amma sarichiin kun idiyootniin sun keessa jira baqatame hin jiru mi amma qoqa isaa dhageessanii eega qeeroon karaa cufaa cuftee daaraa isaa hayte hin jiru dhokatee jira hona hamman isaan lubbuun isaaniitii fi onneen isaanii hammana wotateen zarii qumaaxeen hona hamman isaan kanaa ol xanneef gubbaa yaasan sun booda biyya gadhiisanii baa kanaan cufatti du'an jechuu waan isiniin jiru dursee inni amma soroota isaa wajjin wal qabatee jira ja'anii dhangadda barlamaana keessatti gartee manneen isaa wajjin jiran saroonneen isaatii fi ergamoota isaatii fi jartee cufaatu afaan wal dabranii illee gartee namoo yaada waan qabu dhiheeffatee akkasitti wal dhabanii ja'anii sababa kanatti wanninoo achi mana mangistummaa keessan bullee akan isini odeessitti Bahardar gale amma moo dhabamee ooga bakka inni jirooga sarooneen isaa imbahan ministeruma dinagdee suniitu qabee nama gartee horii qabu biyyaalaarraa akka meeshaa nyaataa naqoodhuuf taaksiin kafalsiisinuuti haaseenuu jee mee namichi kun maaliif dhokote jeena hin je'u kan dura dhaabbatanii ajjeesne hin je'u maaliif hin baane meemma maaliif dhokote idiyoot maaliif dhokote isin abyoot jettiniin ani idiyoot hin jaan ilmoon diqaalaan diqaaluma ka haadha ajjeese ka abbaa ajjeese jaartiin isaa hoon amma biyya adda adda keessatti gartee horii Oromoodhaan dhiira dhibba kajijjeerattu intalisaa agartan intalemonni dhaloo agartan waan isin godhu jirtu Ameerikaa keessatti biyya fedha keessatti maalaquma suniin jiruun niftanyaan farshoo fi qumaara fi nadhooma waan biraa hin qaban horuma saba keenyatti akkanatti honutti jiraatan goroo horiin hon irraa dhoma isaan sitti gaafataman amma isaan hasasamanii jiran
mangisti addunyaa gubbatti khassamanii jiran walii mana murtii dhihaachuu jiraata. Lubbuun tabaati cufaatu isaatti gaafatama isaa fi saboota isaatiif ergamoota isaa. Dubbiin isaa waan gartee xuromamtee bakka takka kateessee gartee mootummaadhaan kan jiraatu isinitti hin fakkaatina. Ka'ee hookaan moo elektiriyaa jira hookaan moo akkumaan dhageetti jarrii isaa hacuucanii jiraniiti akka hin banneef maaliif hojjettan biyya keessa ekonomiin kufee jira baankiin Ethiopian baankii nigdi baank hajaan sun cufaatu keessaa maalanii dhabamee jira kadeen gaddaa isiniif odeesseetti miliyaardii cinaa miliyaardii miliyoona 500 hatee karaa asmaraa dabarse. Agartan isin guyyaa inni wanni asmaraa dhaqee waan inni hojjete mootummaadha kun dhiiraaf hamartii naqu qofatti naaf hin galle ani dubbiin kun maali? Mee isinummaan hiika isii ilaalame. Kanaatu biyya bulchaa addunyaa gubbatti TV duratti fi keessummaa duratti fuudhee hamartii qofa kakaayuuf. Hami ka fuudhu isaatu fuudha moo kaanitu isa fuudha? I don't know. Kanaaf waan inni isin yoo obboleen kiyya namichiin hacuucamee jiraatee bahu jira yookaan moo baqatee mala ilaa amma ani yaqiinii miti oduun qaama isaarraa istanaa dhuftus dubbiin takka takka malee hedduun isii tana qubsitu hin jirtu. Maaliif hojjettan waan addeeffamee gartee lafa kaayamee akka gartee irra oolan jiru. Amma isaan akkuma isiniin jeetii hogguu hattuu mana seenee qooqaa abbaa manaa hoo dhagachumatti gogogee hafa. Isaan akkasitti gogoganii hafan amma. Karaa isaan baasuu barbaadu jiran. Yaa qeerroo jabaadhaan isiniin jaa yaa dardara Oromoo jabaadhaa itti fufa. Torbaan tokkoon fudhatu. Torbaan tokko osoo hin geenyetti namichi kun biyya gadhiisee ni baayisaa fi saroonniin isaati. Isa dhiisaa. Saroonniin isaatu biyya alaa ka jiran borobogaandaa ka oofan mana tokko keessa dur ala ba'uu turan karaa gubbatti mangistii wanni eehama gaafatanii hiriira ba'uu turan amma hiriirri sunuu hin jiru dhokotanii jiran amma manuma keessatti achuma ta'anii dubbatan nifxanyaan cuftin ኢትዮጵያ እንደዛ መሆን አለበት ወይም እንዲህ መሆን አለበት ጆሃር ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ወንጃኒ መንመ ኸይሰቲ እቺ ኸይሰቲ ዱቢ ኸነ ኦፈን ገሩሞ ዋን ተኩዋን ብራ ዋን ቀበን እንጅሮ ቢአላቱስ ዲስ ቢኸይሳ ቢአውሮፓ አሜሪካ እንጅሮ ጨሊሰኒ ጅራ ወራአኒ ቢኹ ንፍጠኛን ወራአኒ አስኸይሰቲ ኸቢኹ ቢጀርመን ኸይሰቲ هقولني بهي تلفزيون أنا كسي إيه أنا يقوم تبهي قرتي وان إني قد أفديه مشوفها قون على باسه سروني نساء جولة سبا خينيا رتاسجر تو نفتنيا وجين تدليدو دران علامة أورومو خاياني فيسبوك ساني قبا في أبليس خينيا خدوه ربين لبوساتي فأرارمو Incaalo guyyaa nan dubbadhee guyyaa lama booda dubbiin sun dhugaa taatee ala baatee jijjiiranii alaamaa nifxanya irra kaayan. Amma hogguu dubbiin hadhawte duruu jijjiiran. Jowaar Muhammad irra kaayatuu fi alaamaa Oromoo irra kaayu. Jarri kunis beekamaadha. Ani maqaalee isaaniitii fi waan cufa harkaa hin qaba dhaloota isaaniillee harkaa hin qaba. Kana cufa boodaguu Oromiyaan bilisummaa baatu hogguusani. Jara kana wajjin teenyee keessaan mana murtii gubbaa dhiyeessinee lafa jalatti awwaalu jiran sababuma keenya irraa saba Amaara irraayis yissaqqal akka hajaan jarri sun isaaniitu saqqalamuu jiraata banishuuxii. Umanni ummata sareedha saree. Sareenu gartee faayidaa qabdi mana CAD ACT city waan meeqa sii daleedi. Jarri sunuu saree ja'amuunillee hedduu isaanitti
قالي ده بني شطي بني شطي يخون أما مالف ما في ألم بان إني الموليراتي متي خوفو كخينيا فتامتي مي أونين قدون سن أنا من قدون نتين يرجينا كسنة تنقلينا خجو هابو مي درت هابو تيبي هابو بكخنا نجرجيها دبت واني ني دخلت في سودارا مرقابتا جاي خجت خنا أكد يرمتي أكد جينتي أكد إيرون باتي قويا لما خيستي بيلتي نسان فتت أما نجي بتانا كزران زري خيسني خدور أخاهم خيسن ما نياجتوري دركوش بدينا جوجو غاسون خبوخي باسي قرتي بيخون تر يسين بوخين تن أكدو كوبتات خنافي قمات ما في شوت ما في قرتي بلا شوف ربي نسيني تقديسي تري نياتو ما يسيني الرانيا تنير راي بدينا ختمي خافي هم باسون ganda keessa guddeemtanii guurtanii aduutti goggogsitanii sun nyaachuu turtan. Dachii qotachuu ni beektan hin beektan. Eeruu godhachuu hin beektan. Waan isin beektan dhallumaa fi xajjii keessan sunuma qofa fi araqee. Mee saba tokkorraa naannawa kutaa tokkorraa ganda nifxanyaarraa tokko ni jira qotoo bulaan hin jiru. xiqqaate xiqquma gartee warroon nutti dhihaatanii gartee ni jala bulu tulanii suniitiitu waa baratee xiqqoo kanamatti gartee naannoo mana cinaa isaa cinaatti shunkurtaa fi timaatimii fi salaxaa waan godhachuu malee dachii guddoo akkasitti hakaafee guyyaa idilee dalagee saba guddaa sun nyaachisuu hin danda'u. Nuti kan nyaachisuu dandeenya. Nutiis haa agabsuu danda'u. Oon agartan akkaan isin sabniin Oromoo isin agabse. Kintalli amma kum shan seene. Doolaariinis ol haa samii kana dhaqa. Waan isin nyaattanii waan dhugdan ilaalame. Taaka jaa lammeessaa yaa waxate bakka ati jirtu mee nu beeksise beekuu feena. Rifaaturraayii duute moo rifaaturraayii baqatte moo jaarsa kee bira dhayxaa siyaas bira. Dubbiin wanta akka haja'u jira siyaasis. Asiyaas amma akka gaartoo إذا أنت أفان أرباني دي فما أنا قولاتي إذا أنت دماغك يفكر تقدر تعرفني أنا مين وشفتني كمان وقعدنا في الاجتماع وكل حاجة. فلهذا نقول لك هذا الحبشي الذي كان أمس يقتل أهلك وأخواتك وأمك وجدك الذي قتل كنا نحن نوقف معك. الشعب الأورومو كانوا واقفين معك ويدافعوا عنكم. واليوم كيف تقدر؟ وين ضميرك أنت لما توقف ضدنا ضد الشعب الأورومو تسلحه عشان يعطيك شوية فلوس، تعطيه سلاح وتعطيه رصاص وتعطيه كل حاجة وقنابل وكل حاجة عشان يقتل الشعب المسلم. حتى إذا أنت مش مسلم ما علينا. جزاء الإحسان إلا بالإحسان. يا سياس تعرفني أنا من وكذا مرة تواجهنا في الاجتماع قبل ما تتحرروا أنتم. وصديقي الذي توفى نقاش قدادة أنا كنت هذيك المرة في شقر لما هو كان يسافر يروح لأسمر ينزل العلم حق النفطية ويرفع العلم حقكم وأعطاكم الحرية. هذا رجل أورومو مش حبشي حق اليوم أنت تصادقه وتساعده وكل حاجة ضد الشعب الأورومو. فهذا اللي قتل أمه وأبوه بكرة ما يتأخر منك عشان يقتلك. شوف الشعب الصوماليين أخواننا اللي مثلنا مسلمين أو قاعدين وين وصلوا؟ أمس كانوا إيش يتكلموا والتامس كانوا إيش يتكلموا قبل أسبوعين كانوا إيش يتكلموا. فلهذا نقول لك لا تضر شعبك، لا تجيب لنفسك مشاكل، وتعرف قديش نحن انجرحنا الشعب الأورومو قديش انجرح. والله العظيم قطرة قمح ما يدخل في بلدك إذا استمرت في الطريقة هذا. هتقتل شعبك بالجوع وما تحسن لهم أكل، وهذه تكون نهايتك. تعرف كل شيء المواد الغذائية كله يجي من عندنا.
من أرض أورومية الخضراء يسألك. فلهذا تعرفني أنا من، وشفتني وقعدنا في الاجتماع وكل حاجة. فلهذا نكلمك أنت، انتبه، شيل يدك مننا، ابعد مننا، ولا توقف مع عدونا. نحن كنا نوقف مع العدو حقك، كنا ونساعدك ونعطيك للتوار، كنا نعطيهم أموال ومواد الغذائية وكل حاجة، نساعدهم قدر ما نستطيع، وحتى كنا نقاتل معاهم. فلهذا نقول لك يا سيد الرئيس، ما نريد نتكلم كلام بطال، ابعد قبل ما يفوتك الأوان. هذا الذي أنا أقول لك. اوكي جلوان خيغا مخيس نتين دي بيا نمتشخانا بيرسيسي تنجراكا والبين وكان بيخو والجيبي هدو قبتي وبيالاتي والانتريت جرا خنافين اما إسان ننجان الرافقادو هركا رافولي سريتش خانا را سريتش خونان بودا سبخيتي في بيخيتو كا دارا حقو الران حفونجي maaliif hojjettanii nagaafattaniis gaa namicha haadha ajjeese akka haatiin gartee dubbii dhugaa sun hin baafne abbaan eenyu fi zaranzariin isaa akkamii fi gartee taariikha isaa kan dubbannee fi ajjeese sun boodallee abbaa akkasumatti abbaa biddeena isaa akkasitti ajjeese. Yaa qeerroo akkumaan isiniin jooti jaalawwan kiyya nuti qalbiidhaanii fi humnaanis horiinis waan cufaatu isin wajjin ni dhaabbannaatii itti fufa. Ni gartan torban tokko keessatti borullee waan guddaan akka bu'aa guddaa Oromoof qabdan isini, wajjin Oromoo isini, humniin Oromoo isini, saba guddaa kana cufaatu isiniitu gaggeessa. Nuti jiruun teenya, lubbuu teenya, humni keenya, diinagdee keenya cufaatu isin harka jiraati, isinitti amannee jiraati. Itti bobbaha, itti fufaa hin dhaabbachiisina. Bakkuma jirtan sunitti nama hamma dandeettii isaa xiqqaatullee qottoo fuudhaati mukuma korreenti kanaa muraa lafa darba. Ha telefoona muraa darba. Ni beektan mangistiin takka gartee hogguu itti weeraran minitiin hoo itti weerarte waan tokko hoo itti weeraranii gartee diddaa mangistiidha. Waan telekomunikeeshin jedhamuu fi waan bakka raadiyoonaa fi televiziyoona hoo qabattan dubbiin isaa dhumtee jirti. Sadeen kana hoo bakka takkatti xumurtan namichiin harka kannee hoo kana biyyuma sunitti gartee mana murtii gubbaa dhiyaatee du'ee fannifama. Hoo baqatees ni baqataa hoyi achitti harka ifin kannuuti. Hoo harka if kanne akkuma Bashiiri osoo quban qabnetti Bashiiri arraa boru iftaan osoo joo haqniin saba Suudaan hono bakka isa geesse. Akka jeeldalloo hetti hono shiboo sun keessa jira. Namicha gartee Suudaan kana miila takkaan kadhaabu ture. Arra hono waxaxee daran tahee jira. Waxaxeenis idiyoot kunis karaan isaa kanuma. Kanaafin isiniin jaa yoo abbileen kee itti fufaa. Rabbiin isin wajjin ni jiraata. Hakniin Oromoon bahu jiraati hin dhaabbachisina. Konkolaataa tokko akka biyya keessaa sosochee gartee karaa shaggarii fi karaa magaalaa gurguddoo gartee hagaggeessu kana cufaatu guba. Qeeroon itti himtee jirti namni konkolaataa haa qabu akka konkolaataa isaatiin nifxanyaaf gartee siinqii akkan geessine itti himamanii jiranii dubbii keessan kan dhageenye haasa dura xaragaa. Akkuma nifxanyaa taragattaniitti kanaan isiniin jaati yaa obboleen kiyya nageetti jiraadha hamma oduun haaree naa dhufu. Tolee nageetti.